سكارود فرفر أسكيرت كسيهم بنانمو لال انت سينا سلالي وما انت وراك كسيو يا اجين جرا سنن نبرا غير جتا تورنس غلغلنا كدتو انت سينا سلالي وما انت وراك كسيو جها سو بربالو سن خليسي اوسو نمني كم نغرا نمني سرنا سراتا كبي فيديو سكنا رو دلغي انقاتن دي بكنتو اشيدي يروح كوميدي Adem si bani macam bani amar mati lagi pada mal jette isi yeroto kukulalitin adu ku jette kada cantur rete ayo calisna bana calis asitul fudi ada kifatan afam bantu kadatu ete sena salani mo mal jeda wata ay wara kasi ujin haso barbadu sin khalise oso namni kum nagara namni sirna sirata kebe video sakana ro dalage angkatan debi kennatu ishidi yero ko komiti yero ko dato ko na ko bata ka kulaliti ko dita kane ko dite saganta mas bate kada chaw de garu charra kadan le charra da malin taw do garab bin silti gamti kadan le charra da malin taw karotu kanu fitinya tu yum namin jade habibti ansi fi zarmanzari kan astadadara barbade ko tuana nan kabu kesa aski kanarat kana video jechu kana ni boro amma asrat ragate kana mo video no jeda boro argera rekadi china braga ejer ana kulalitina dukku bajede ko na dukku besi kadade bayan ko sina salale sareen bakko fite sinema techisti de oromo gafa makmako sareen bakko fite sinema techisti bakko mo fishiti wan mo fishiti ro woltuti na yadisa ana bar santibi cabto ani oromotti be kadade ko santibi cabto annama nama base kenno sigale isim bakko fite sanata jisu barbar dechuda sharmuta ejjitun kanne dira wala randaraba woltu sena salale kadatte kanachu kadan kuno charra kaba wallahi charra malika buddu ke argisitte di dabbo ke argisitte ti asirra wanno argacha olta kadacha olta sadaka inimna walitte otate o barbadde si argina video ke bareddu isati asirra kadacha oltu nasasi kenna sitti bakkate dabbo ke agarsiiste tu kan dabbo si wanno chala bunnate carraa wanti jedhan jiru carraan hin jiru bareeddu intinaati agarsiiste tunnati sadaqachaa olta sirraa kadhadhu garuma keetti nyaadhu kadhattu gana boru viidiyoo irraa hojjedha ammaaf laayivii irratti raggaxaan ture borumoo viidiyoo irraa hojjedha hagashiin baatee maaloo seenaa na dhiifama amma shinaan jettu dhiisan jiru ana yoo taate dantaa namaan qabu bakka dhaabbadhu bakka oolu waan an beekuuf jecha I don't care namaaf dantaan qabu ana sayyidaa taate jagnitti mataa dubartii jechuudhaan amma shimbaatatti dhiifama na gaafattu yoo ani irraa dhaabe seena tu seena salaalati miti naamana ganaan si fincoofsiisa dhiiga tonqooroo wallahi viidiyoo qabdi ambara 2000 meeqa qabdi sanuu otoo mucaa wattaaddara kan hin jaalatin ka viidiyoo waraabdee namatti ergite na harka jira maccaattan erga gaafa sana moolaa baasu no nan qaba natti erginan qaba video ishee nan qaba ni qabda miti qaba anis gadin baasu namni bitu warabni nan qaba ani gizee kifuudhaaf jedhee tan ol kaawwadde nan qaba nan erginani waan aboo waan dhokatu tokkollee hin jiru seena wallahi nan qaba ifamana godi zimmellee gadin baasu namattillee hin ergu media jala ana keesi hin jenne asar kan jiru hin jenne ati won qabaan siifan erga gaafa wal baasu barbaade wal hin baasa fechuudhaan an dubartiidha waan ta'eef wal baasuun xiqqoo saalfidha yaani ati dhiira waan ta'eef sokke wal baasta isi waayida borraasan jiru nuti maal rakkoo ishee sirraa qabdu sadaqaa jettu sadaqaa bir natsaa sadaqattu bar lubbuu daabboo agarsiiste sadaqatti hin beekna kaasana sitti muun dirqama laazim haay nama beenetti nama shin beenetti adubbattu seena sanaalee duubarraa kaasee gaafa shi fooloo zeeroo qabdurraa kaasee tan shi beeka gaafa shiin heerumtee Itoophiyaa irraa dhufte irraan shi beekan seenaa shi takka sanitti ma barbaaddaniinna dhugaa rabbi walitti himna taanan nam beeka kaani ani baay'ee daabboon gurraacha kana kanaaf irra deebi'ee ilaalu yoo daabboon hin bareedate irra deebi'ee ilaalan ture beektaa wallahi dhugaa rabbi gurraacha kana irra deebi'ee ilaalu galarri keessatti hin dagadde garuu
dilee godhuu jedhee man Ati dhiisee ta'a. nama akka akkasii diileet gochuu ammas na viidiyoo nama lamaan na harka jira. Anamma ammatti dhugaa dukkanni kun naaf hin bari'in. Amma beekatumaan ol kaawwadhe naate miseenjerii namatti ergadhee tan ol kaawwadhe lafa ol kaawwadhe guyyaa kifuudhaaf na fayyadde tan ani bara. Oduu namaa fakkeenya namni tokko yaani kifuu arrabni kun waldon lafaa minaama nafaadhe yaadetti miti garuu baay'ee. Ani nan ol kaawwadhe guyyaa oduu wayiitiif na barbaachisa tan ol kaawwadhe na fayyadee raarra wallahi. Yoo ilaalseedha waan sitti mu tokko yoo jiraate dhaggeeffadhu waan sitti mu tokko yoo jiraate yoo isheen si arrabsite iyyuu miruma keessa galtee mucaa biyya keetiiti gadin baasa maal yoo jetti baasi isheen akka irraa siin yoo ishiin baatee dhiifama nan gaafanne dhugaa dukkanni kun naaf hin bari'in namatti ergeetan namni sun akka ol baasu godha. No seen akkasumiti waan fedheefuu hin baase tiktook hin baasine. Na arrabsite bara. Ya arrabsitu ka seenaan kana waan akkatiin gootu dhugaa dukkana kanaan gootattani amma miti bara kuma lamaa fi meeqa sii barri sun bara kuma lamaa meeqa sii machaa ana bara kuma lamaa fi meeqa waggaa sadura na bira gaa'eteen waggaa lama dura waggaa sadura gaafa shi foolorsi akkaawuntii shi guddicha akkaawuntii shi duraan jalaa guba jalaa fudhatan san otoo geema sanan taphatiin dur viidiyoon sun chuttane. Ani yoo xiqqaate sulura arguun oollee yoo xiqqaate waggaa afur waan akkasii keessa jira. Maalta waggaa sanaan illee faamilii keessan turu. Ishiin illee ganda keenya kana inni dhuftee ni beekta yeroo san. Eessaa akka beebii diichi ni beekti bareechite ishiinis. Amma miti bara. Tanima. Barbii amma nurraa fagaatte mana fiimee gwaaddanyaa turte barree. Gwaaddanyaa intala sikeendi takkaaf. Wigi ofirraa kaafattee hin beekne kun maal goote beektaa? Biiftuu deema jumaatis fakkeessituun nama fakkeessuun jaaladhu baay'ee hin saabin nama takka natti saabin maammee sirraan kaasamu da'eetar nama fakkeessuun jaaladha asis deemte fakkeessin okay anaa nama mana keetitti waa'ee namaan dubbatin jettee na cufsiiste awwammoo ishii galchitee na raggachisiisaa turte it's okay walitti deebina nama takka hin galchin dhageessee maammee sirraan boodete rafide. እንደዚህ አይነት ነው ደስ አይለኝም እናንተን ቶላን ዱጋ ፍንጅራ ኦፍራ ሀሳ መታ ገዳ ዱጋ ረብ መታ አትበር መታ ኦሪጂናል ዳታ ሲል ኦሶ ሲላ ሩ መታ ኦሪጂናል ዳታ ታር ማለ ወንትኒ ፈርዳ ከነ ያ እንደ ኦፍራ ካያኒን ፈኒ አሰዚ ነው ሰራሮን ማለ በርባጭ ያንን ጅራዳኒ ባዘወይ ወላሂ ከሲ Biftu desi, nabrade. Dayyus tini. As jira deemte waan tane barreessitu taa'aa. Nabrade, utuu miira keessa naggalchin nabrade biftu. Amma mana kee galchitee na rabbisiistu amma reefu waa'ee ishii naasa'u hin jenne. No, maal aboo qoyme ani eenyu isheen Machanis naan jettanii waan isheen na goote yoo mana seetti madde yaaki dayyuu sahaadha yaattu hundi kee. Yoon seetti waan isheen na goote kunoo isheen dhufte biloogol gootanii jirtu seena biloogol gootanii jirtu ati siimoon biloogol gootanii jirtu. Are fooloo irraan qabnu bileessa fooloo ishee irraan qabu bara. Biloogii yoo goota jiraate irraa kaasi waan jecha takkitti naaf adeebistu yoo biloog goota jiraatte irraa kaasi hayaamane waan namni sheerri walitti godhee wal fedhaa miti irraa kaasi. Viidiyoo aarjijamuu fooloo irraan qabnu siin jedhe bara. Okay, Haji. Nuti immoo akka waliin taphataa turre hin beektami. Duraan bir gwaaddanyaa achi gwaadde faamilii keenya turteen dhufti bar mana keenya yaadattamoo ati yoggaa geema waggaa meeqaaf waliin taphataan turre? Ayiwa maal jettare? Warra har'a amma waan biiftuuni nagalchi sin jiraa jirtuuf kanaafi sababa siifuutti biiftuun amma haga irraa na bilookta jirti. Amma sikko ana na buuste ana maal nan jette chawa kanan tabadhatte ana ergan ishii bira bu'ee waa'ee ishii naasa'u naan jette ishii galchisiiste na raggisiisaa turte dhagaan ture sagalee naa qabee sagalee bilbila biraatiin hin laaluuf ture biiftu. በጣም ነው የሚደብረው። ሀሩፍቱ አን ጋፊ ሀማ ጋፊ ቢፍቱ እሺን ማል ሲታት ያኒ ማል ሲታ ከዱራቲ ሰበባ ሸመረ መነ መዳም ድረት ወለለት ተረበዘ ወይኔፍከ ጋሩ አስረት ጓንደኝነትን ይነጀቱ ዱጋ ዳፎ ደም መለ ነመ ሶዳ ዳፎ ካሞ አበሉተን ዲያዳ አይ ዶንት ኖ ይነጀቱ ወንከሰ no
ilaali seenaa biiftuu olutti hin galchin yoo ol galchite immoo ishee waan bira dubbachuu heddi waan na biloogte jirtuu fi waan hamaallee dubbachuu dandeessi yookaan immoo wanna kana furuu dandeessi wanna kana yoo ka furtu ta'e cifadhu jettanii ajannaa gochuu miti ani rakkoo guddaa biiftuu irraan qabu biiftuu wajjin gaafa sana xumurree wal biraa deemnee gaafa sanaati maqaa biiftuu kaasee hin beeku siifuun garuu waan na goddaatee na baddaltee na biraa deemtee hin qabdi ragaa waliin hin qabdi sirriitti maaliif jennaanii siifuun kuni gaafa waa'ee biiftuu irraa dubbataa turre mana sooyyee keessatti maal lagooti mucayyoo goddanyaa kiyyaa sabboontu kan jedhamtu hundi keessan hin beektan isheetu dhaqee Hacaaluu galabbate gaafa sana sabboontuun eenyu tokko hin dhageessu sii galee eenyudhummaa tokko iyyullee hin dhageessu oolutti himaanatti galchisa nanaa seetti borodhaa ishii muti qabadhu Loomas jechuun barbaadu seenaa waa tokko bichaa na dhagaye. Ani dhugaa dubbannoo ta'e waan ani dubbatu damma Machaa tokko meetu. Nama dhowwi ani afaan baalagee dubbachuun barbaadu. Nama dhowwi gaana hin beeku. Machaa mana biiftuu bichaa dubbachuu barbaadu qoy meetu godhadhoo tokko. Wanni kun anaaf si bichaa laallata miti. Kanaafuu dubbadhu maan. Sanaafuu kana dhagaye nama biraa ani waan baalagee illee dubbachuun barbaadu. Dubbachuudhaaf illee yaada hin qabu sababa ta'eef waan barbaadu waan barbaadu. Sagaleen kee badee sagaleen kee amma na dhagaye amma sittani mana dhagaye ilaa seenaa dhugaa dubbannoo ta'e ati obboleettii tiyyaa siifoon obboleettii tiyyaa. Ishii simte ilaa dhaggeeffate yoo na fakkeesse anatu miidhama oomaati wanni tanatti miidhamtu hin jiru garuu seenaa na dhagaye beete anaaf siifoo hin beekta sila lubbuu qoota sittani ma siifoo ergaanii ati dubbannee dhufte achi dhufte ennaan gastii galche naa arrabsite ennaan gadi buute ishi qoy wabiin galcha wabii gadi buune dhagaan ture bara ishi qoy seenaa wabii ababaa kenn ishi maaloo seenaa ni rabbeedhe hojiin oolee dadhufee bannaa Fani komanti da seenaa siraggataa jirti mana biiftutti naan jedhanii wabii kursachi ture jechuudha. ilaa qoy nuti laa callisi nama dhaggeeffadhu yaaki walitti deddeebisaan oolina Ati machaan jedhu waa'ee machaa miti hedduun gadi minaa gabbaa kunutu wali maal si jala jedhan kun immoo faaraan uumamtees jazbaa maal si galchin yoo wal arrabsines nuti wali maal seenanii fi siifa wal lolan jechuun obbolaa koodha lamaanuu yoon barbaade argattee Ehen bila. Innaa shallibdash. Baay'ee akkasii kanatti deebisuun barbaadu okay? Biiftuu maal jette? Maal nama Ilaa ijoolleen lamaanuu hin beektaati. Ijoolleen lamaanuu anooma irraa dubbachuun barbaadu. Garuu seenaanis obboleettiiti siifanis obboleettiiti ani jara lamaanuu yoo hin dandee walitti araarsuu yaada. Yoo hin dandee. Daraarsina bakka rakkoon qabu kun. Yeroo wabii amma ittaase rabbi seenaa. Ilaa mallaan jedhe wabiin naa dawwalee biiftuu naan jedhe oon jedhe seenanii fi siifoo yoo wal arrabsan irraan bareedu. Ijoolleen kun lamaan irraan bareedu. Dhaqii hedduu seenii naan jedhe. Seeno innaan seenaan si duuban jira naan jedhe. Sanaafan mee dubbadhi malee dubbadhi. Kana jedhu seenuu kee anaan maal naan jettan mareef gisee mana gadi maal naan jettan. Ilaa viidiyoo sana kaasi si yoo wal qeeqira walirraa Ji ani kaasuu sababni ishee akkana naan jette jennaan bakka waa'ee ishee cufu naan jettee na cufsisiisa. Kazaa dhiise isheenis dhuftee dubbannaa dhiise illee kilola maariyaam wabii ol galche gaabee madaala yaaki tokko yoo muutii qabate tokko muutii qabadhu tokko yoo muutiin qabadhu tokko haasa'aa. Siifoo sin arrabsiisni waan hin nyaatu. Kazaa wabii Bilbila biraatiin nan laalaa ture sin jedha bar bilbila biraatiin nan shilaaltu. ani maraaduu sin hedduutti. Waan isin Josti koy me seenaa. Koy ka biiftuu. Seenaa naguma. nagaadha. Fayyaadha. Ilaa wabii rabbeeni maaliin godha rabbeedha maaloo Koy seenaa biiftuu maal ati rakkoon qabaan keessa lamaan booda walitti deebitu akka gootu. Seenaa yoo wal isin amma yoo wal arrabsitan dhimma dhuunfaa wal biraan qabdan isaa. Yaa dhimma dhuunfaa walirraan qabu.
bakka kanaaf iyyuu dhimma dhuunfaa walirraan qabdan taanaan nuti yaa'u miidiyaa kana irratti gaafa isin wal arrabsitan nutti hin tolu waan ta'eef otoo araaramtanii isin obbolaadha waan ta'eef nutti tola ishee. Maali? Araaru hin jiru. Amma ishiin akka distii shamara Injilini waan wabii isin jedhe kana dhagayiiti hin jedhin. dhiifama nu haa gaafattu hin jedhe. Dhiifama nu haa gaafattu. Seenaan dhaggeeffadhu ka amma yoo arrabsite siifuu yoo arrabsite maal argatta? Ani na arrabsine bar waan ma jiru. Yoo ishiin isi dhaggeeffadhu ka yoo ishiin isi arrabsite homaa faayidaan qabu waan ta'eef ishiin illee ani jenne ofii ishiitis iyyuu mana madaamee hojjetti maalidha leen gadda galtee hoo biyya jirti hin beektame. Ani hin jenne. Ani viidiyoo waraabe. Ani koi wabii dhaggeeffadhu. Asirratti viidiyoo kan waraabe ana miti. Ana bichaa miti nama muraas nama xiqqaata namti kan viidiyoo ishirratti waraabe. Garuu sagalee dhageettii kan qabu ani waan xiqqoo waan dubbadhe miidiyaa tanarratti hin tagaannana malee viidiyoo ana bichaa miti kan hojjete. Oo barbaade sittaan agarsiisa kan siif irratti hojjete nama hedduudha baza wayii. Viidiyoo sanarratti kan hojjete shamara mana madaamii baay'eetu hojjete. As keessa ana bichaa tolbe. As keessa ana bichaa keessa qabattee laayivii irra teessee seena sanaalee ishiin jedhamtu sun. Kulaalitiin dhukkuba jettee kadhachaa turte moo kadhaate moo kadhachaa turte isheenis ana kulaalitiin akka danna dhukkuba dhaan dhukkubee beekata kana takkaayyuu galata rabbii fayyaa. Okay, wabii. Seena na ukkaamsitee bar carranaa kennime seena carranaa kenni wanna isheen amma soba sirra keessee ani waan quuqamatti qabuufidha. Sii galee yeroo akkanattiin iyyuu zimmiidhee miti waan ragaatti qabudha waan quuqamatti qabudha waan isheen namiitti machaan dhaggeeffadhu. Seena. Aboon taraffarsiisi callisiiti taraffarsiisi nan taraffasa. Maanis akkamitti haasofnaare seena maanni? Macha amma bar dhimma keetitti booda deebite amma bar dhimma kiyya taasisuu jira. Dhimma kiyya kana irratti dubbachuudha. Ishi maal dubbata dhimma kiyya? Ishiin ammas hin jirtu waan ta'eef amma nama duuba dubbachuun faayidaan qabu kaa manca nuyi ijoollee kana walitti araarsina jenne isa dura darbee kaasna jechaan jiru. Dayyuusa kana ka barbaree hudduuti na kadhiiraati. Zimmi jedhi kaa nan dubbadha eegan jedhe nan dhaggeeffattu. Macha nama na robsin okay. Nama rabsu miti barbaa inni na jalamaa dubbata. Seenaa na dhaggeeffadhe. Eshi tokkicha buusiitti ennaanani bu'e irra gashita tolee booda. Abuusi. Hoggannan bu'an. Ayyee dubbaddu. Seena qoy. Macha tokko haa dubbatu fachume wabii waan jedhu dhaggeeffadhu. Seena macha kennu baay'ee saban laachuu dandeetti. Maal dubbata? Biiftuun hin beekte bareechitee beekte rakkoo. Ati callisi. Naatu gadi. Ana buusu. Seena. Ijoolleen lamaanuu la dhiigaffoo. Isin na dhaggeeffadhu. Isin kwa nuti seenaallee biiftuullee harka keenya bitaa mirgaati. Isin gaafa wal loltan nuti hin tolu. Gaafa isin wal jaalattan. Ishiin illee amma waanuma sitti dhiyaattuuf sitti taaruu dandeessi si galee. Kana naan jettee. Ishumtu. Siifan kaa. Gabaa waliin dur wal beekna malee amma walirraa fagaanne dur faamilii tokko turre bakka tokko oollaa bakka tokko bulla turre dur amma miti duratti wal beekna duratti ishinnaa wallaaltuun beeku ani garuu bareechatan ishii beekachu durarraa kaasee eenyu akka taate. No si wallaalsi ishii obboleessi yoo nu arrabsitillee abbaa barbaade yoo waan barbaade nu bootanillee nu si wallaaluu dandeessu isinis nu wallaaluu dandeessan kana barishi. Nuti akkasii wal loltan hin barbaannu si galee. Viidiyoo gaafa isin wal irratti hojjetan otuma dogoggortee iyyuu kana maaliif jettee dhiifama gaafadhu yootuma isheen arrabsitee jiraatte iyyuu maaliif jettee viidiyoo hojjedhu jechuu ni qabda atis keessaan deemte. Yaa'u viidiyoo gaafa nama irratti hojjetamu akka nama aarsuun beektasaa kanumaaf sitti aaruu dandeessi ishiin illee ati viidiyoo irratti hojjettee. Yoo aartee ana bichaan bitee barka viidiyoo hojjete nama hedduudha nama hedduu sana baastee ana akkas hin jenne akka Seena. Isheen sisi beekti. Ati obboleetti ishiiti laata. yoo hin Odoo isheen waa taate amma viidiyoo irratti hojjette miti. Sumatu godhu irola ana labbilaa wabii kana dura jechuudha. Akkatti isheen dhukka irraa kaasaa turte. Gaafa nan immoo waan ta'een intinaa taa ture sana immoo ishumatu gadi ba'ee immoo viidiyoo naa hojjechaa ture. So amma na nuti laata. Odoo amma barbaanne walirraa fagaannee gaafa rakkinaa walirraa fagaachuu dandeenya. Immoo ijoolleen teenya laa dhugaa rabbi miidiyaa kanarratti ijoolluma shamarraniititu jechuudha miidiyaa qabee jira miti isin immoo wal jaaladha bannaa taachuu yoo dandeessan wal kabaja yoo dandeessan bakka guddaa walii kennaa yoo
Desa eenyuun wal kabaja amma maati seenan safuunis intinaan siifanis ina araaramtu wabi'atti dammoo anaa olaasaa beetta waan jettuun jedhi. Kana na godhi sana na to godhi ton taane video irratti hojjeteni araaramaati nagaan waliin jiraadha tole. Namni jandaa isin godhate. Ila nagaa yoo jiraachuu barbaanne kabajaa kun adeemsisuu qabdi. Eenyumtu nama anis nama ishiin na dhaggeeffadhu kaa seenaati. Atis beersa. Seena salaalee hojjettee seena salaalee waan viidiyoo ishii keessa waraabe keessa seena salaalee kophaatti waamtee arrabsite ani amma siin dhiifama na gaafattutti raggatuun niisu sorry. Atillee arrabsitee tabar. Anin arrabsine dhugaa jirtutti dubbadhe. Anin mashiin as keessatti viidiyoo ishiin irratti haasofte keessatti ishiin kulaalitii dhukkubsattee kadhachaa turte jette. Ani bakkan kulaalitii dhukkubsadhee too miidiyaa irratti bahee kadhadhe naafaa fiddu viidiyoo. Ani immoo marrajaa malee naasa. Wanna ishiin goote hunda marrajaadha na fide haasa. Wanna haasa'e san keessatti marrajaadha na sinii fide. Wannan arrabsisan keessatti. Isiinis marraja wajjin naafaa fiddu jechuudha. Isan beekaa. Nutamma ishiin kana seena na dhaggeeffadhu qaale. Nutamma ishiin kana na goote ishiin illee amma ta'uu gashinee waan masiifan illee toosofte iddoo kanatti ishiin akkana naan jettee jetti. Atillee kana naan jettee toon taane kalaas araaramaa dhiisaati. Ajandaan godhatina. Ishiin illee dhiifama naa gaafatuu jetti bira amma dhiifama maaliif barbaachisa araaramaadha malee dhiifamni barbaachisu. Ana miti bara. Shamara mana madami san anisi injenne jette anu amatti naara washin jettu baate wabi ati bakka bu'iniif dhage baate anisaan injenne shamara mana madami tin injenne ana bicha mita video hojjecharu nama hedduudha waan ta'eef video hojjette anisaan injenne sinin injenne dhiifama anan jedhee nama biraati nama tokko ani biiftu nola comment dhaan arrabsite biiftu maraggatuun qaba wanni walitti qabeetooni disti mana madami tin namna jedhee wanni arrabsuuf hin jiru sinin injenne jechuu qabdi baate nutti miti injenne tabella irrattu ana biratto al shani wal injenne na jettetti live irratti injenne ani yu qimami dhawo an akkamittan nama mana madami jedha yani injenne jette warra namatti naafuunan jedhe male injenne jette akkamin jette nama injenne jedhe mo akkamitti jette injenne jettu baate lakkisin injenne akkan taanetti na hubattani jette baate haa dubbattu ala balazal raatum jechuun hin jira ana wannan walguyyum sun jiru guys dhugaa jirtu walitti dubbannee deemna isa koomenti jirte isa amma waan namni siin jedhu dhagai kaariyaat seenaani akka gootani ara nagaa buusaa atillee ishinillee nuti akkasiin miidiyaa kana irratti wal loltan hin barbaannu ishee isin nu jedduudha bu'aa anarra sin gorina siifirra sin gorina nuti akkatti walirraa goru walitti beena biiftuun amma ana buustee mana ishee galchitee na raggachisiisu turte it's okay walitti deemna rakkooti miti ani ofirraa nan dhorka ishiinis ofirraa na haa dhorkitu kan madhumatti dubbe haga ishiin baatee dhiifama gaafattutti yoo hin jenne jettuutitti amma ishiin baafattee dhiifama gaafattutti ana ta'ee ishii ta'ee eenyu akka wal miidhu miidiyaa kanarratti waliin laalla jechuudha wal beenna kee maaluma sin fayyadama wal arrabsitanii arraba bichaadhaan hin dhaabbatu kan karaa kiyyaaf kan siifuu by the way ganaa fagoon akka kanatti akka ishiin na naaqxee akka ishiin wannoo ishee wiigii ishee akkana godhachaati narra haasofte kanatti akka ishiin na tuffatte kanatti akka ishiin gadi na qabde kanatti oonan kabajaa kiyyan deefisiisne as seena salaaletiin miti naaman bakka fagoo nu geessa kun ganaa seena akka waan baay'ee ishi seena baay'inaadha wal waan baay'ee silazii akka bakka kanatti dhaabbatu miti ani nama aariidhaan noona jaalalaan na qabe malee dubbiidhaan teekidhaan natti dhufteenna Zena. Wali. Kanaaf dhiisaa sin keessa baadha. Kootu si keessaan asii balleessa dhiisi. Keessaan asii barreessa cufiitii deebii kootu laavi. Anaan dittaa? Maaliif hin cufa laavi? Ambilbila Siin barreessa keessaan bakka lakkoofsa bira. Anaasin. Okay, bakka. Yaa dhiifama gaafattu osoo aboo seena yeroo biiftu na darbatu maaliif calli dhaggadalii seena kaasaanii dhugaa dubbatte seena kingi dhugaa dubbatte dhanna jala gizee hoggaana ni haasa'u achi jala dhaqanii immoo gizee shinna raggattu siifuu dhugaa dubbatte siifuu kingettan sin beena warra koomantii ummata korokorree jechuudha ummata korokondaa cinqii isin koomantii warra koomantiin qabu ofiinan deema namta kanana jechu dhageessanii kabajaa teessan kophaa miti viidiyoo shootoo taate immoo machaa aboo ati mataan keeyyuu mataa jabaatta mataan jabaatta ana caalan beektani siifoo
kolkollee sirraa afaan bantu. Dhaggeeffadhu. Na caalaan beektan. Mataa jabaatti ati mataa kan kee. Maal? Wallaahi jaalalaan qaban malee beektan. Okay, yookiin muutii irra qabadhu. Inni abbaan barbaade muutii irra abbaan barbaade yeroo ganna darbu annas hin tolu. Yeroo miidhamtu yeroo tarraabsamtu immoo das nan jedhu. Namni amma na galche ta'e kun galatoomi. Abbaa na galche argee hin jiru. Abbaa isa wayi nam takka kanarra loluun barbaadu macha. Nam takka Ansanaan yaa kee ofii keetii ofirraa deebisuu dandeessa. kan of deebiin jira. Nam takka kanarra dhufuun Nan barbaadu. beeka. Yaa kee na dubbachiisi maal isa mana kee kanatti namni biiftuu maal darbiti? Ana darbeette bar maal darbiti? Maani biiftuun tuqaa jiramoo? Siifuun tuqaa jiramoo? Ani yaada kiyyan ibsachaara. Yaada kiyyoon ibsadhe maal rakkoo qaba? Ati bar dhimma amma bar dhimma kee durii siifadha wal gootanii haasa'u turte bar macha. Yaada keetii irratti kaa osoo hin arrabsin na arrabsite ati jettee himataan jirtu saniifani anallee akkana na goote kana sababa kana beeresitti muufi yoo yaada kiyyan irraa hubatte maal rakkoo qaba? Anis itti miidhameen jira. Gaarii ishee dhukkubee kadhachaa turteette bar inni argite kulaatee Itti miidhameen jira. Sababa kanatti anis itti miidhameen jira yaada kiyyan irraa fudhadhu. Hammataa ishee dhukku hammataa ishee godhan dhukkubsadheen beeku galata rabbi. Nan dhukkubu gara fuuldurallee. Ani ragaa waliin gasiin baasne bakka isheen maqaa kee dhooftu situ qaba anatu qaba. Ani ragaa wajjinan ishii dhabaasa hunda wajjin wannan haasa'e hunda waliin ragaa waliin baasa. Ilaa ani waan siifuun jechuu barbaadu tokko yoo jiraate maalidha beektaa? Waan soba namarra hin kaa'in. Osoo namni tokko si hin tuqin nama hin tuqin. Habibti sagaleen kun boru waraabamee gadi ba'a. Osoo namni si hin tuqin nama hin tuqin. Dhugaa rabbi. Amma asii tiktok irra jirra jennee miira keessa gallee waan tokko itti daballee haasa'ullee hin dandeenya. Garuu immoo bormoo gadi ba'a gaafa gadi ba'u anuma tokko na dubbate jennellee itti yaadnee ilaaluu hin dandeenya. Garuu ana maal lagooti? Gaafa ajandaa biiftuun ture sanatu namni wayii gidduma kanaan mana sooyyee keessaa miliqee dhaqee sabboontu jechuudha. Namni sabboontu jedhamtu dhattee acaaluu galabbatte. Achii booda sabboontuun namni jedhamtu sun immoo ana malee eenyu tokko hin dhageessu. Ana malee eenyu tokko hin dhageessu. Nama dhufee kana godhi jedheeni tokko hin dhageessu. Yaada siinqee maal jetta? Nama na dubbatullee nama na dubbatullee hin fedhu. Ooyaa booda jedhan dubbatee asan harka balleessita. Achi maal goote? Isheen biiftuu irra guraarte. Nuti ajandaa biiftuu irra jirra. Gaafa sana nama suuraa Hacaaluu galabbate sananii irraa kaasisuun gastii sana keessa seene. Irraa kaasisuufi bar. Irraa kaasisuufiin gastii Hacaaluun galabbateeru sana keessan seene. Achi booda maal jetti kunoo sooyyee maccaanee Hacaaluu arrabsaaraa jettee iskiriinshuutii goote gastii sana keessa seenuu kiyyatti iskiriinshuutii goote giraawundii goote agarsiiste. Gaafa ani mana sooyyeefaatti ol deebi'u maal gooti? An ragaa guutuudhaan qaba. Ijoolleedhuma shawwaa jedhamu. Hundi isaanii jala turan maccarraa kaasee ishee irratti godhaa turan. Maaliif jennaan ana malee hin dhageessu mucayyoon sun waan ta'eefidha. Akkanatti gaafa mana sooyyeetti deebi'u Hacaaluu galabbattee arrabsaa turte naan jette ishi ragaan qabdaa baasennaan kunooti ragaan jettee iskiriinshuutiin ani gastii sana keessa ture baasa. Yaaqi callisee haasaan jiraame yaaqi. Ajliisi ajandaa duraanii maa gadi kaastaree waan qimmi kee duraan qabdu bakka mana keetti baniitii dubbadhu malee mana seenaatti miti. Kan seenaa kan ammarraa dubbachaa jirru kanaadha maccaa dhiifama. Aboo intalli dai aboo seenaas tuttee anas tuttee waan isheen seenaa tuttee sun anas tutteetti. Anis akkana jedheen dubbachaa ramar yoo mana seenaatti hin dubbanne eessa ta'e. Kan ture miti kan ammarratti wanti dubbachuu dubbadhu kan hin dubbadhare. Turre ani of keessatti. Dubbadhu haadha siinqee dubbadhu ayyee macha taraa kennifa. Maccaani dubbiin amma tuutoo hin qooriin inni immoo dubbii jalaanitti qosoqqosee hoodhu jedhaan kibriititti qabsiisuu barbaada. Innaa seenani wanti nan siin jedhu hin jiru garuu duraanis as jala tureen akka gastii nagalchituu fi dubbiin kun hamman akka fagaatu hin barbaanne hiriyaa kootidha. Akka hamma sitti beekeessitti dhiyaadhee eenyummaa kee fi maalummaa kee beekutti haga kana maraa nama faana lola dheeraa guyyaa dheeraa kana wal lolta jedhee hin yaadu. Amma sana wanti siin jedhu badiin as jira achi jira otoo hin taane bakka dhiisii tasgabbaa'ati dubbii kana hin darba beektaa sagaleen kee kun waraabamee tiktaak irraa sifachi deemaa kan isheen dubbatte illee akkuma deemaa ture sana guyyaa darbuu jiru immoo waan bor walitti dhuftanii fi jecha hin taane waliin kaayina jechuudha barbaadde lubbu koo dhiisi ishee lubbu tasgabbaa'ee lubbu seena dhugaa rabbi anuma siin jedhee dhiisu ani oonan isiifuu dhiigan boojisiin baatee hooshin akka sooree sana baatee dhiifaman jedhe
an seena salaaleetiin tinaa. Seena na dhagee kabannaa shani waan tokko wanti amma isheen wanti amma goote kun wanti isheen amma kophaatti na layyaate seena salaaleetti niqatiidha naasofte kun woosiin imimmaan buustee tooni ishiin dhuftee toon dhiifama na gaafanne ani seena salaaleetiin tinaa amana. Seena garuu taa jechuun dhaabeettammaa hiriyummaa keenyaa dhufee malee naasa'u callise. dhiisisin jechaati ture wanti sirraa hidhatu jiru namni kan kana caalu iyyuu siin jechaati ture lubbuun dhiqati immoo yoo ta'e kan si caalas no jiru amma nan deebsisa dhiqati amma nan deebsisa kabaja ante maaliif bilbila na laakaa suddesi daani lubbuu galatoome garuu seena dhiisa daraara jechuudha ijoolleen immoo asirraan ajandaa duraanii walitti fuutanii amma immoo shawwaa dubarri shawwaa maal waa'een ajandaa duraanii nan dakalu anammoo waa'ee ammaa kafanna ajandaa mana isaanitti deemanii akaafatan maccaasoo ta'e ajandaa mana isaatti deemee of danda'ee yaa haasa'u isa kan keetii faan akka walitti hin buusne dubbii walitti hin fidina okay dhiifama yoo dogoggore immoo kaddamummaa shaqaalummaa fi yoo nan hin kabachiifne ishee akka isheenitti sadaqaa dhafaa turte. Seena salaanii jechuun shaqaalaadha. Shaqalaanatti kiyyamuun nan kabachiisaani akkan kabachiisetti hin argitan. Seenuu koo nagaan siif haa ta'u giftii kololaas hin beeknu laali namni chuuchuu siin jedhu isin gidduutti lola baay'isa malee uumaa bu'aan qabu si galee nuti nama takkatti nam takka nama naa ilaa seenuu koo na dhagahi mee dhugaa daqiiquma takka na dhagahi seenuu koo dhugaa waaqa jiraata jechuudha ilaa siifonii tariiti koomentiidhaan tuttuqanii waa dubbatte ta'a si galee siinis hammeenyan hin beeku ishees hammeenyan argeen beeku hagan sooshaal miidiyaa kana fayyadamu jechuudha kanaafi wanta takka qabattanii walitti bu'iinsi keessan maali dhiisi mee inuma tuffadhu too dhiisi obboleettii koo dhugaa rabbii amma duraan maadii jabaataa dabarishii qofa immoo neebar anis jechuun arabaadika waan irraa hir'atu tokko hin qabu hawwii dhaggeeffadhu amma viidiyoo kan ishee irratti waraabee nabichaadha hedduu waraaba argeera iddoon kasi caalaa arrabsee iyyuu jira dhaggeeffadhu ishiin kana keessaa nabichaa marattee seenaa salaalee ishiin jettee niqatiidha naa sooftan na dhagahi mee haadhoo koo dhugaamee na dhagahi xiqquma ishee na dhagahi laa seenaa kani si caalaa arrabsee iyyuu jira siifoo Please me yeroo tokko miyuuti qabadha abbo. Eenyu galche nama nan hin barbaanne natti hin galchina mooditara sirraa fudhadha. Seenu hadaraa waaqa keetii dhugaa hadaraa waaqa si uume na dhaggeeffadhu. Ilaa si qofa miti kan nama irratti hojjete si qofa miti kan ishee irratti hojjete kan arrabseetu hojjete guuteera garuu immoo jechuudha garuu immoo maaliif koomentiin taane gaafa namaa kennanii miira keessa galanii nama sana arrabsuu danda'an. Tarii immoo komentiin taane atamma komentiin taane ona barreessite suma hawwii narraa afaan kiksin arragga tokko baatti si qabee wanni yaa inni sirriidha garuu emotional ta'uu dandeessi kaamucaan kun si galee aaruu dandeessi anis distii arabaan ni qaba kunoo waggaa 4 laal kushina arabaa keessa gaggaragalaatu manoodha abbaan barbaade waan barbaade onaan jedhee namni qaba intaa waa shaqaalinnatti keenyan kabachiifama baate dhiifama jechuu qabdi. Isa ishiin gaafanna shiisi barseenuu koo maalidha mataan jabaatiin dhugaa rabbii maal nusama aradiisadha dhugaa rabbii isiniyyuu warra dubartootaa qofa miidiyaa kanarraa iyyuu kan jiranii feemasoonni kutaa shawaadha bakka filis dhaabbadhaa walirraa walin qeeqinaa walin tuqinaa indee abbaan barbaade waan barbaade hoo jedhe bari seenanii idmeelikii kushina arabaa keessa hojjettii miti hawwiin kushina arabaa distii arabaa dhiqxi onaan jedhan ani hawwiin kushina arabaa kaayyoo kootu kushina arabaa na dhiqsiisa malee jechi namni naan jedhe suni homaa waa takka bu'aa naan qabu indee abbaan barbaade waan barbaade sin jedhe hojii kee hojjedhu waan kaleessa hojjettu san hojjedhu isa jandaa kanarraa bahi siifoo sin gaafanna hin gaafanna amma ishiin baate dhiifama na gaafattutti dhiisan jiru hangana waan baay'ee duugaa fidaa maana walitti hin deebiina hawwiini ajandaa nama cufsiisuun beekamti bakka raxxeetti dhiisaa aboo macaasin jedhe ante zimbal bakka inde ajandaa maan fayyadu maa kaleessa ajandaa amma ijoollee walloonni gidduu seentee maa jabajjaba walli deemi mana kee mana maddaani qoyin maa inni kun hafuurra akkanas irraa jababboo Macaan beekati godhaadhiis ajajaan nageenyaa nama raasuun jammara seenaa irratti eenyu nunnisu wallahi seenaa irratti miti dhugaa rabbii seenaa irratti hootee bakka adiis kan kee lola kee duubatti dhiisire haadha siinqee
Macaan beekatiif ta'a dhiisa. Macaan akkan manaasaa. Seenan dhaggeeffatin dhugaa rabbiitti macca bakka. Macca dhiisi haadhoo macca Ofii keetii qofa intini jedhe oo dubbachuuyyuu barbaadde dhiisoo jettee ofii keetii qofa maccaan immoo isa fidee intini isaa lola ishee faana duraan qabu sana keessatti tajaajila godhu wanta akkasii. Maali seenaan ulee lolaati kan qabattee seena qabattee ittiin siifuu rukkuttu maccaati. Macaan akkanuma naasaadhii siyaasa haadha siin kennu. Akkanumaan miti ragaa seenaa arrabsite of harkaa waan qabuuf itti sinii Macaa dhiisi kaayii dhiisi macaa dhiisi amma araarama nuti araara barbaanna ijoollee gidduutti Laa macaa utuu sobdee araarsita ijoollee wal lolan kana sobdee araarsita malee dubbii asifachiin fuutee ragaa of harkaan qaba. Ati amala macaan beektu moo har'a bartaa macaa? Dhiisi koo macaa yaada haasaa amma seenuu koo dhugaa hagansi jaaladhu hagansi kabaju caalaa jechuudha. Dhugaa waaqayyo dhiisi bakka pilis. Haadhoodha isin koo. Ani hawwii dhiifama naa godhina kabajuu keetti galatoome garuu agashiin baate seena salaaleettee ni akkuma sanatti seena salaaleettee arrabsite sana seena salaalee TikTokii kaanini ishee jala seene tasgabbiidhaan bakka shiqoome irra jirti geemii taphachaa turte. Bakka dhiisime waanuma dhiisantu bareeda dhugaa rabbi. Geemii taphachaa turte seenaa geema taphataa jiraare callisi yaakiin nama jedhu dubbatina. Seenaa geema taphataa eenyu saddeqa kartaa geema taphachuun saddeqa kartii. Geema taphachuun saddeqa kartii hawwiin jedhan dubbatiin kaati ma. Oki mana marti na daffarta na daffarta dubbatte sadaqeeffachaa turre waan itti dubbatte. Sanbala qattan jedha dhaqaati hudduu keessan jala bana siifuu jala. Seenaa dhiisati maaliif warra koomentiinaatti waan isaanii dubbatta dhugaa ilaalaan akkanumatti kalaal argite akkuma si immooshinal si godhan kana isaan jalatti nama tokko nama naarrabsan ilaalaan as jalatti waan jaa hawwii buusi lola barbaadan jechuudha isaan iyyuu jechuudha warra araaran barbaanne warri akkasii sii galee koomentiidhaan hin deemin warri amma ajandaa guyyaa lamaa sadi warra barbaaduudha ajandaan barbaree jalaa dhumeera sinii galee amma immoo ajandaa kana qabatanii deemuu barbaadan. Nuti araara barbaan waaqayyos kan jaalatu araara isin obbolaadha. Innumni ganaan hudduu isheetti barbaadina qaafisiifu. Gana viidiyoo waraabaa seenu waan namni waan namni si jedhu dhugaa rabbii namni amma amma haadha siin beeka aniif kee waliin jirra biyya tokko wal beekna keessa waliin beekna garuu jechuudha nama na tuqe namatti hin buu miidiyaa kanarratti na beektan maal jette amma mana biiftu teessee miidhaga viidiyoo ishee jala laala nama arrabsaa ooltu jette ana nama arrabsu argatanii beektanii takka miidiyaa kanarra ishee akkuma isheetti nafa himasiidhaanis garuu nama arrabsee hin beeku akkuma ishiin kadhannaadhaan fammaste kadhaadhaan angaru kadhaadhaan hin fammaste nama gorsuudhaan hin fammaste dhageessanii dhagaa viidiyoo ishee ilaalamee nama arrabsiti maali mee eenyu akka nama arrabsuu fi eenyu akka mataa gadi qabatu waliin ilaalla jechuudha gana malee ganaan dubarra maal kunoo beerii fi fatiyaanu dhukkee walirraa kaasaan jiran yaa jamaa arraboo ta'e isin koonu waliin arrabsoo no kana araram fedha no in araramta maal joo kan araara didu kabajaati yanaalee dutti warabbi dukkan kun abbaa keessatti wal qabu namni barbaadu dukkeen irraa kaasu bichaan toontaan dukkarra waan baay'een sanii fidee sin agarsiisa jedheessa. Walitti sin araarsa wallahi siifu dibba ishee kana qabee fannisee fideeni walitti sin araarsa. Kokkee ishee qabee fidee walitti sin araarsa. Dhufee mucaan kun adaraa waaqa. No walitti sin ababaa jedhamu dhisi yaaka walitti nama. Masih kita ada jalan rumput teh, udah saya ini kan nasof sih stop, iya di nasof ta, no, ani Oromo hundu nafirat, isa wana kasijo. Warri komenti wani tani barresina. Awi ati uso mana kiyatemo, yona kan kalian semua ni kan sakit gasnya. Ati mau warning dulu sih kan sih, tenaga kamu kan. Awi yeroo tokko kollee muutii qabatanii taa'ullee nama dhaggeeffachuullee barika awi maanni. Waan gaarii maal haasoftaa miyuutii sirraa qaban nama caayaa ni mataa dubbanii ni dhaas. Kanarraa arsaa jiran jira muutii qabadhu. Baammee machaa nurraa gadi buusta moo buustu? Mbu nan doo mana mbu. Buus iftu buus. Mbu. Ani waan barbaade ani nama lolaa nama barbaade walitti
sinnaquu barbaadalla Maame machaa durraa buuse adaraa waaqa. Hawwi. Wallahi seenaa. Mudira keenyaa deebisi. Macha. Mudira keenyaa deebisi. hin deebisiniif seenaa gara waaqan deebisiniif mana Anuma gadi buusee machaan wallaahi laazim mana gadi buusee nan beeka. Haala haadha nyaatu tan cabsa. Mudira keenyaa deebisi. Deebisi. Afaan kee qabi booyaaki ijoollee yaa araaramtu. Hayi. Araara barbaadu. Machaan araarama jee hin araaramu ijoollee dhageeffata. narraa bu'a ani nan raggatee irraa gadi bu'a narra faanis bu'aa narraa seenaa garuu sitti meera dhugaa rabbii okay nama takkatti hin fedhamu bu'aa nan raggataa kophaa kiyya of danda'e thank you hundi keessanuu galatooma nan raggataa yaa of danda'ee tan nama raggataa namni akka narra dhufu hin barbaadu namni akka narra haasa'u hin barbaadu of hin danda'a narra sin lolina narra sin lolina abbaan fedhe dhaqaa wajjin na raggataa I don't know dantaa namatti hin qabu nan raggata of danda'e hiriyaa sin barbaadu namas nan barbaachisu na jaalattee na jibbitee dantaa sirraa hin qabu namni na jiraachisu hin jiru akka shii kadhadhee hin jiraadhu of danda'ee tanan laabeen xabbaa argee namni nooroone mana madaamii shintibeetii arabaa dhiqee tanan birdistii ishiin itti naarabsitu kana dhiqee tanan mana madaamii udduu arabaa dhiqee tanan jiraadha maaliin dafqa kiyyaan birrii tiyyaan hin jiraadhu akkashii miidiyaa irra taa'ee qeensa wannoo ofitti rakkisee rifeensa wannoo kadhadhaa sadaqaa kadhadheeti miti kanan jiraadhu of danda'een jiraadha dantaa namaan qaban ishiin an kadhattee jiraattu daabboo ishee agarsiistee jiraattu haa kadhattu an kadhaa keessa harkan qabu silazii ishii ala dhaqaa udduu keessa raasa ana jala miti okay ishiin sin jala dhuftee udduu keessan wayyaa jalatti wayyaa sin jalatti taftee sin wal sinaa kadhattu malee an seena salaalee nama kadhadheeti sin beeku namni akka na kadhattu sin barbaadu jechuudha an seena salaalee ishiin sadaqaa ishiin kadhattu dhaqaa shidha kennaafi ani kadhaa namaatiin hin jiraadhu wambarii soo taate bitanneerra jechuudha galata rabbii wambarii soo taate shkarakkarree wambarii soo taate ni qabne jechuudha tashkarakkaruu ni dandeenya akka feenetti sanuu madaamin nu bite mallaqa keenyan isin binne alhamdulillah galata rabbii madaamii teenyan nu bite jechuudha na eenyu akka caalu eenyu akka gadi eenyu gadi akka ta'e eenyu caaleedha jeen eenyu akka ta'e ganaa ilaalla jechuudha muka walitti cabsina ganaa muka walitti cabsina eenyu akka caalu eenyu gadi akka ta'e ni ilaalla jechuudha walumaa ishii waanni dhattee warri udduu ishii jala haftu dhaqxee haa kadhattu malee seena salaalee miti baay'ee wayi namni na jiraachisu hin jiran seena salaalee jechuun kulaalitii miti galata rabbii jechuudha mataa na boyyaabatee hin beeku mataa kulaalitii dhukkubsattee kanachaan turre seena salaalee viidiyoo sun naaf bareeddu ambir seena salaalee jechuun intala of dandeessee jiraattu intala mataa boyyaabattee hin beekne galata rabbii fayyaan qaba alhamdulillah ammallee fayyaa naaf haa kennu shamtu hin beekna bar qorronfee waan biraatti soo barbaade nan haasaa ati jaarsa kee wottaaddara sanii maal akka taate hin beekna bar hin dubbannuufi malee iccitii baay'ee farkaa qabna ol baasee otte immoo na qabi na gadhiise otte immoo waan asaa taate ol asii baasa jilaanfoo hin tufte jechuudha amma gana kabajaati anaa deebisti yookaan asirra gattaa'ee tana gad ishiitti fincaa eenyu akka sodaa ilma namaa qabu eenyu akka namaan jiraatu eenyummoo akka kadhaadhaan jiraatu oo nama arrabsi sadaqaa tanatti irraaf na arrabsitu anis nan arrabsa dhokka hin irraa kaasu qorronfee faaraa ta'etti raftuu raf wallaan dhukka irraa kaasa nama takka na bira dhufna nam takkas narra lolina nam takkas naaf hin lolina nam takka hin fedhu nam of danda'een jiraadhaan namni na nyaachisus na bulchus hin jiru namni uffata natti uwwisus hin jiru seena salaalee yuunifoormii uffadhee bututtuu kan laata ishii yuunifoormii uffattee jiraatte shintibeeti dhiqxee jiraattu kanaafi ishii bututtuu saalbaaja guyyaarra qayyartee birrii keenyan qayyartee dhiira walirraa qayyaraa ooltu kana eenyu akka kabajaa qabu waliin ilaallachuu dhiira qayyaruun naman gootu dhiira qayyaroo barbaanne qayyaruun dandeenya asii baane barbaanne fi malee
Okay. Jilaanfoo. Walitti nimne amma isin ganaa wayyoo siifun kana gooti amma jettanii jira sitti ganaa horsinii baasa maattan amma too jaalala argitanii isin wayyoo siifun isidaan kana gooti amma jettanii jira sitti warra yaa rabbi wayyoo siifun isidaan nama akkanaati amma jettan jira sitti nama asirratti warri miidiyaa kana irratti jechuudha wallaahi namni cawaa fakkeessu cawaa isinitti fakkaatin dhugaa rabbi namni mataa gadi qabatu kun waan baay'ee qofforan argine hin beektan isin waa'ee namaa hin beektan isin siifamu ana caalaan beektan jechuudha eenyu duubarraa kaasan ishii beekaan qorronfee eenyu akka taate hatta fiqranyoota ishii duraan iddoo jalqabarraa isinitti maan jeel intaa deemira firafaan jiru ani maammee simbiloo kaas immoo si jalaa jilaanfoo Korompe mani. Korompe ke kumasin di beza.